Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa Biizii namni jedhamtu kuni egaa yeroo darbe biiniidhaanii Abiraamii fi Ruutaa walla agarsiisii keessaa isaaniitti dhifamanaaf hin goone jechaa akka turteen yaadattu guyyoota lama dura immoo ani kan inni barbaadu Ermeellaadha. Ermeellaan akka nani miidhame akka miidhamtu hin barbaadu. Ishifaan akka ta'e walla agarsiisuun barbaada jennaan biiniin lakki jechaa ture garuu immoo dhumarratti isheedhe walla agarsiisee jira. Akka waliin haasaanis isheenis dubbattee jirti jechuudha. Asirratti kan ishiin jechaa jirtu Ermeellaadhaanii ani gaa'ila Ruutaa fi gaa'ila Abiraam gidduudha bayii. Walitti bu'iinsi isaanii siidha yoo ta'eera ta'ee diigumsa gaa'ila isaanii sababa hin ta'in jedhee gaafadheen ture. Garuu immoo ishiin immoo keessa ishiitii eeyyamamtuu miti. Osoo maal sarakkiseeyyuu naan jetteetti ta'ee ishiin fedhii ishiitidha kan jettu dubbattee jirti jechuudha. Ani kan hin jedhu asirratti jechuudha. Ermeellaa fi isheen hiriyaa akka turan dubbatti yeroo muraasa wayii bilbilli ishee akka jalaa badeedha jechuudha. Kan ishiin dubbachaa turte jechuudha. Amma immoo wal arganii haasawanii akkamittiidhaan waa'ee Abiraam haasa'uu dandeesse isheenis nama jaalattee turtedha. Kuni ani fakkeessa isaanii yookiin immoo qindeessa diraamaa isaaniiti jedheenan ani itti yaada malee dhuguma dubartiin kun keessa ishiitii miti jechuudha. Namoonni baay'een argaan ture jechuudha. Bareeda gootee sirrii ishiitii kan jedhamu barreessaa fi turan baay'ee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaayii yeroo biiniin dhugutti biinii faana ani fi isheen Ermeellaa wal argine haasofneetoo jirra. Haasaan ishiin haasofte keessatti immoo jireenya Abiraamii fi Ruutaa keessaa bahe jennaaniin fedhii miti kan ishiin natti agarsiiste. Akkasumas immoo jettee jechuudha. Abiraam maaliif jireenya koo keessaa bahe jechuun dadhabee isatu jireenya koo keessaa bahe jechuun qaba. Jette jechuudha. Sana booddee yoo inni jechuun hin dandeenyeera ta'e ishiin jireenya isaanii keessaa bahuu hin dandeessu. Edda Ermeellaan dhuftee amallee Abiraam nutti jijjiirameera. Waan tokkoyyuu nu dhaga'u maatii hin dhaga'u haadha manaasaa hin dhaga'u maaliin akka ishiin xussiifte nuyiidhaa fi nuuf hin galle yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf irratti hojjetatteetoo jirti jechuudha. Akka inni burjaaja'u yookiin immoo akka inni mankaraaroo gaa'ela isaa gidduutti jechuudha. Inni kun isinii galuunsaa baay'ee gaariidha jechuudha. Gara sabalaa fudhachuu qabdu isiniin jedheera an akka yaada kootitti. Haa ta'uyyuu malee dirqamadha ishiin bahuuni. Ani bilbileefiin ishee argachuun yaada. Garuu immoo bilbilaan irratti cufteetoo jirti. Bilbilli ishii hin hojjetu jennaanii. Ammas ta'eera taanaanii ani baay'ee jedheeraanii baay'ee gidduu isaaniitti jennaanii ishiin immoo eeyyamamtuu miti hanga inni naanii hin jennetti waan jettu wayiidha kan ishiin mul'istu. Kanaaf iyyuuti isumatu jedha jennaan akkas jechuun qabdu ati hiriyaa ishee miti. Hiriyaa ishee erga taatee booddee baay'ee jechuun qabda. Hiriyaa dhugaa yoo taateetta ta'e atis yoo diraamaa biraa eegaluu baatteetta ta'e jedheen jechuudha. Isa osoo hin taane an akkamittiidhaan anitti irrattiyyuu caanuu barbaadeera akka isheen gidduu isaaniitii baatu yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Kaleessaa maal jettee dhufte? Har'ammoo maal jechaa jirti? Ani hin jenne jalqabumarratti ishiin dhiifama gaafachuu miti kan dhufte dubbii biraa sochoosuu dhufte jennee dubbannee ture jechuudha. Soba namoonni baay'een jechaa turan jechuudha. Maal jedhenni alaafinnati nan fudhadha. Ishiin dabaaf hin dhufne jettee jechuudha. Gaafa Ermeellaan dhuftu Abeel maal jedhe? Alaafinnati hin fudhanna ani birooki. Ishiin amala gaariidhaan dhufte. Dubartii jechuudha na qabadhu jechaa jirtu akka barbaadde na godhii jechaa jirtu jechuudha. Ishiin qabbaneessuudhaaf yookiin immoo bakka sammuu isaa eeguudhaaf dhufte jedhanii jechuudha. Anas hin jedhe dubartii namicha abbaa manaa qabu yookiin immoo haadha manaa qabu jechuudha. Yoomiyyuu kan dhuftuu fi gaa'ela isaa diiguuf malee gaa'ela isaa sirreessuuf miti jechuudha. Sana booda egaa inni baay'ee haaree baay'ee asiifachi garmaamaa ture jechuudha. Ammas ta'eera taanaan ishiin irra deddeebite jechuudha. Isatu dhaabuu qaba jechaa turte jechuudha. Maaliif akkas jette?
waani arraba isaatiin akkani jechuun dandeenye waan beekaniif jechuudha kan isheen akkana jechaa jirtu malee akkamittiin namni gaa'ela gidduu namaa galee sayyuu dubartii ulfa gidduu galee ani waan amma isin dhaloota barsiisaa jirtan nuuf gaaffiidha jechuudha. haa ta'uyyuu malee egaa inni deebi'iitii haasofsiisii yennaani tole bakka deebi'een nan haasofsiisaa rakko tokkollee hin qabu isheen tole jetteetti taanaani gidduutti immoo ani giddisiisuu hin danda'u jetti gidduutti immoo isheen giddisiisaa itti afaan lama dubbachaa turte jechuudha achirratti iyyuu jechuudha intalli kun jechuudha na isaan walii galaniiti tokkummaa uumaniitidha jechuudha kan hojii hojjechaa jiran jechuudha. in argitu yoo ta'e suura kana kan isheen kaate kaleessa konkolaataa Abrahaamitti hirkatteeti jechuudha. mee dubartiin nagaa gaa'ela namaa gidduutti buustu akkana godhatti ani dhugaa isiniin jedhe shakkee jira akka hojiin wayii irratti hojjetame Abrahaam irratti sirriitti shakkee jira bakka ati gara sabalaa fudhadhaa xaaxamma qamu kadhachiisaa fi maal taataniittu sinirraa kaawwatawwattan jechuudha. inni biraa immoo Efreem gochi Markeen godhe sirrii miti akkasumas immoo kan Ruutaan taasisaa turte gaariin turre. Ruutaanii fi Abrahaam waan baay'ee waliin dabarsaniiru gaariis yaraasi har'a garuu gaa'ela kana hin barbaadu yeroo ishiin jettu argamee jira. Abrahaam nama akkas jedhamuun hin turre. Abrahaamin akkas jechuu akkamittiin akka yaadde naaf hin galle. yeroon kana isiniin jedhu Abrahaam hin balleessine jechuu miti. Ermeela namni jedhamtu kun immoo dhufteetoo jirti. Garuu immoo ani fi ishiin hangadhaatti waliin agarre amma booddee garuu ishee argachuun barbaada. isa kanaafiyyuu ani dhugaa dubbachuudhaa fi Markeetti baay'ee naare. Tarsaasi gaa'ela yookiin immoo farrameef jedhee dubbatee jira jechuudha. Elaa wanti dhaloota baay'eedhaaf hin galle waan tokkodha jechuudha. Markeeni kan inni farrameef jedhee of baree gara gaa'ela isaatitti akka inni deebi'uuf. Maaliif dubartii kanaan gottotee of duuba deema? Kan ishiin barbaadu Abrahaamii fi Abrahaamidha. Garuu gaafa inni dhufu ishiin duuba dhuftee wajjin hin dhaabbatti. Wanta fedha isaanii wanta keessa isaanii haasa'uu hin dandeenye. Keessattuu Ruutaan abbaa manaa Shifaana akka wanta keessa ishiin jirre haasoftee hin baafanne kan gochaa jiru dubartii Ermeellaa jedhamtudha jechuudha. Dhugaan isiniin jedhe. Keessattuu immoo gaa'ila namaa gidduutti warri dubartootaan jechuudha yookiin immoo dubartiidhaan jabaadhu mo'achuu geessetta harka keetti galfachuu geessetta jettanii jechuudha. Boru keessan sin gidduus akkanumatti hin galte jireenya keessan burjaajessiti jechuudha. Maaliif jennaan waan gaarii har'a waan lafa kaayyachaa jirtaniif gaariin kun immoo sin hin hanqatu kaa akkuma Ruutaa argate sin argata jechuudha. Sana booddee egaayii farramuu hin qabu mallatteessuu hin qabu garuu guyyittiin guyyaa har'aati osoo jechaa jiru akkasuma Markeen dhufe. Markeen erga dhufee booddee Markee akkamittiidhaan akkas jechuu ni dandeesse. Ani baay'een sitti aareetoo jira sirreessuu qabda moo akkas jechuu qabda ture jennaan ani sirreessuudhaaf waan baay'ee taasiseera. Ani omaa tokko osoo hin taane gaafa isaan Dubaay deeman Dubaay wajjiniin deemeera. Wacii kiyya yookiin immoo ani kan kiyya baaseenanii kana jechuun immoo tokko akka isaan ta'anii jiraatan hin barbaada. Adda ba'uu isaanitti ani gaafa tokkitti gammadee hin beeku. Ani gaa'ela akka diigamus hin barbaadu. Garuu murtoo Ruutaan fudhatte gaarii ta'ee miti kan mul'ate. Sababni isaayyuu balleessaa qabdi. Haa ta'uyyuu immoo malee dubartiin kun amma yoomitti siqaa ishee argiti amma yoomittis kun irratti ta'ama. Abrahaamiidhaan deebi'ii galii dubartii kana baasiitii gaa'ela kee sirreeffadhu jedheeraanii gorseeraanii dhaga'uu hin dandeenye. Inni asittotoo akkasittiin ishii kadhachaa jirtu sayyuu immoo deebitee laphee cabaa qabaatte gara manaatti gaafa ishiin deebi'uudhaaf jettu inni immoo ba'ee biyya ormaa deeme. Kanaaf iyyuu mee maal godhinaan jettu ennaanii akkamittiin iddoo sanatti farrame jettaan ennaan nanaaree bakka. Yoo hin barbaaddu ta'eera ta'e farramin jedheeni jedhe. Gara dhumaarratti argitanii ittoo ta'e viidiyoo sana keessatti maal jettate Markeennaanii yeroo meeqa jechuudha quba isaatiin laphee Abrahaam rurrukutee jechuudha. Eeyyee harkaa fuudhi kan jedheen farrami kan jedheen isadha jechuudha.
waan godhu dhabe yaaleera jechuudha malee bakka adda bahaa jechuusaa miti. Inni yoomiyyuu akka adda ba'an hin barbaadu. Maalee diigumsa gaa'ila Abiraam Firootaatiif markeen sababa ta'uu hin danda'u. Yeroo baay'ee waan gaarii osoo hin hojjetu argineerra jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maali dharee kanatti barbaaddu jennaaniin akka inni hin farramne barbaada jennaan. Ishii amma bira deemneetu Ruutaas Abiraamis walitti finnee akka inni dhiifama gaafatu ni taasisna jedhaniitoo jiru jechuudha. Egaa tolee waliin jedhanii walii galaniitoo jiru deemanii jiru jechuudha. Egaa isaantu akka inni dhiifama gaafatuyyuu taasise ta'uu namoota biraatti ta'ullee hin beeknu jechuudha. Asirratti immoo jechuudha Abiraam gaa'ila isaa keessatti yaada namaatiin socho'a, jecha namaatiin socho'a. Kun immoo gaarii hin ta'u yoomiyyuu jechuudha. Maali jedhee taa'ee akkuma inni jedhe xiinxalee sammuu isaatiin iddoo kamittan balleesse maalidha kan ishiin narraa dhabde jedheetoo nama gaa'ila yaadu yoo ta'eera ta'e akkas jedha jechuudha. Yoommoo dhugumaan hojiin namaa harki namaa immoo gaala isaanii kana gidduutti wanti hojjetamee jirammoo yoo ta'eera ta'e xiqqoo ishii nagaa dhabuun koo maaliif jaalalli kaleessaa maaliif ana gidduudhaa dhabamee jechuun barbaachisaadha. Gaa'illumti eenyuyyuu akkanatti waca yeroo inni godhatu ani argee hin beeku jechuudha. Buttaa jiraarraa kaasee hanga Finfinnee dirasitti hiriyoonni waa'ee gaa'ilaati jechuudha. Kan isaan haasawaa jiran waa'ee gaa'ila isaanii jechuudha. Ammallee balleessuudhaaf jechuudha. Inni biraa immoo Buruuk namni jedhamu sun hiriyaa markee bira dhaqee akka waan markeen balleessetti jechuudha kan inni odeessaa ture jechuudha. Simiti kan deebi'i jedheeni yoo inni deebi'i jedheen deebi'i gaala kee sirreeffadhuuti jiraadhu jedheen malee jechuudha. Akkas ta'in jenneeni jechuudha. Wanti mi'a Abiraam agarsiisaa ture ani sin barbaadu jecha jedhudha. Waraqaa kukkutuu jechuun maal jechuudha? Waraqaa seeraa. Inni sisameetti isa gaafachiisa dhugaan siniin jedha. Gootummaatti sinitti fakkaate ati kaleessa maal hojjechaa turte mee? Natsiidhumsa nafaan maal hojjechaa turte? Har'a akkamittiin fira Abiraam ta'uu dandeesse? Hiriyaa Abiraam ta'uu dandeesse? Atiyyuu jechuudha. Atiyyuu jechuudha sandoo biraadha jechuudha. Dhugaan sin jedha. Sirraa beekama immoo fuula keerra sirritti ni fakkati aminaaf adeemtu Buruuk. Of sirreessi bayi gaa'ila namaa keessaa dhugaan siniin jedhe. Hiwwa cinaa gaa'ila namaa gidduutti sin tokkoyyuu gaa'ila dhaabuudhaan miti kan deemaa jirtan. Gaa'ila kanas dhaabuu hin dandeessan. Gaa'ila kana kan dhaabu ilma Waaqayyoo duwwaadha jechuudha. Dhiisaa bakka. Abiraamis hiriyummaa baay'isuu dhiisi. Hiriyoonni kee warra ta'an miti dhugaan siin jedhe ela xaragiitii jechuudha. Akka nama kosii mana keessaa haree gadi baasutti jechuudha. Hunda isaanii hareetoo gadi baasi dhugaan siin jedhe. Siin galle malee markeedhaan komachuu hin qabdu turte. Baay'ee sitti haree jira markeenii jedheenii too jechuudha Efreem. Inni gaa'ila kee akka dhaabbatu gaalli akka hin diigamnedha. Dhalli kee abbaa malee akka hin guddannedha. Bakka kanadha kan gochaanne ture jechuudha. Sinii garuu baay'ee keessaniidhaaf hin galle jechuudha. Inna as deebitanii kaameraa keessan qabattanii maharkeen balleessee farrame jedheenii gaa'ila diigaa jira jedhu sin dhaabdan ji'amma kanaa kan waccana sirraa jechuudha. Gaafa tokkitti nagaa buustanii beektu araaramiitii ushummaaniis iddoo ishee qabattee jiraattu atis ati manaan kan taate Ruutaan mana taa'ii jettaniimme akkasidhame yaanni keessan siniin taane malee murtoon keessan hin ta'ummoo yoomiyyuu hin ta'u yaanni diina.